Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuumna koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haada viidiyoo wayii isinii qabadde deebiin jira. Viidiyoo kana kanan qabadde na dirqamsiise jechuudha. Biyya haaraatti ba'uuf deemna. Biyya haaraa bara 2011 xumurree gara bara 2012tti darbuuf deemna. Haati qaaqumee afurii wanni na fide tanaan dura viidiyoo baay'een hojjechaa ture gadhiisan ture jechuudha. San jalatti warri komiin irraa qabdan yookaan immoo viidiyoon ani gassinii dhiise kan isin aarsinatti aartan mootiyyuu haasofnaan kiyyuu isin jibbisiisee kan natti aartanii fi yookaan immoo sagalummaan kiyya kun iyyuu kan isinitti tolu dhiisee na aartan dhiifama akkanaa gootaniif jechuudha. Warroon akkasii sun ammoo yaada keessan naa kennitanii akkana godhii akkasitti sirreeffadhu. Dhugaadha sagalee nan harkifadha. Daddafee hin haasa'u. Nan harkifadhu sun ammoo tiyyuu uumama kiyya waan godhuun qabu jechuu barbaadettanii sagalee aniyyoo osoo isinuu nan jechuu baattanii anu ofitti murteessa. Maaliif nan harkifadha dhugaadha. Haasa'uu irratti nan harkifadha. Garuu uumama kiyya waan ta'eef akkattiin sirreeffadhu sin qabu beekusanii. Saniif san warri natti aartan akka dhiifama naa gootan jechuudha. Kabiraan mootiyyuu tokko ati hojiin qabdu akkanuma naasaa ooltaa warri naan jedhu jira. Hojii nan qaba. Hojii biyya Arabaa keessan jira. Nan hojjedha. Mana katamaan jira, gaxariin jira. Kanarraan iyyuu paarmaasiin jira. Kanneen hunda keessa nan qulqulleessa nyaata na hojjeta hunda nan hojjedha. Baay'ina ulfaata hojiin jechuudha. Karaa hojiitiin hojii nan qaba. Natti ulfaata iyyuu hojiin baay'ina ulfaata iddoo sadii hojjedha jechuun danda'ama. Sanirraa nan qulqulleessa nyaata sana hojjeta waan ta'eef hojiin baay'ina ulfaata nan hojjedha. Biyya Arabaa keessa biyya kiyya keessa ta'e hojii dhaabbataa wayiin qabu jechuu barbaade kananii biyya Arabaa irra ta'e ammoo iyyuu akka isin hojjettanitti nan hojjedha isin jedha. Kun akka ifa isiniif ta'uu fi kabiraan mootiyyuu ergaa dhiifamaan mootiyyuu gara kiyyaan dhiifama jiree qulqullaa'ee erga dhufe waan dhugaa isinitti muufan jechuudha. Osoo hin qabne isa dhugaa rabbi jechuudha. Kabiraa yoon viidiyoo akkanaa kana isin biraan gahu viidiyoo garaagaraatiin isin biraan gaha. Viidiyoo san irratti ati birrii yuutuubii funaanuu fi jedhanii warri koomentii kennan jiru jechuudha. Yaadni sun koomentii irratti kennan jiru barreessuyyuu haa baattanii yaadni akkasii sun isin keessa hin jira. Ani isa dhugaa rabbii yuutuubiidhaan saantibii takka waan argadhe hin jiru hagammatti. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Saantibii takka jechuudha. Lakkoofsa 5 ofirraa qabdu san waan argadhe hin jiru. Saantibii takka homaa anaaf wanni bu'aa naa buusan jiru hundam viidiyoo ijoolleen keessan akkasitti biyya alaa jireenya biyya alaa irratti ijoolleen keessan akkasitti nabbooganii akkas taane jedhanii himan sammuun kiyya jeeqamuun alatti idiitti godhee isin biraan gahuun alatti ana namiidha malee wanni ani irraa argadhe hin jiru isin jechuu barbaadetti isa dhugaa ekaa baratti taruun waan ulfaatadha jechuun waan baay'ee ulfaatadha. Nama waaqayyo gaheentu waggaa bara haaraa arga waan ta'eef isa dhugaa isinitti himuun dhufe jechuudha. Wanni hin argadhe hin jiru yuutuubii hadhuma viidiyoo irratti gadhiisanii wanni dolaara irraa guuran hin jiru jechuu barbaadetti baay'ee seera qaba. Ulaagaa guutantu jira. Isa ta'eyyuu isayyuu guuttee dafee waan inni garsii dhiisu hin jiru jechuudha. Yuutuubiin seera baay'ee qaba. Seerri isaa wagguma waggatti cimaa deemu jechuu barbaadetti kanaaf akkanaa hubattan isinitti himuun dhufe. Ani viidiyoo kan gadi isinii dhiisu rakkoon nama tokko irra gahe isin bira akka hin geenye fakkeenyaaf waan ana na fayyade jedhee yaadu isin akka fayyadu waan namni hin beekne akka isin beektan dhibbatti namni guutuun hin beeka jedhanii itti amanuu. Ulfaatadha garuu namni hin beekne hin jira waan ta'eef san isin biraan gahaan ture. Rakkoo biyya Arabaa irra jiru illee tokko isin hin gahaan jira. Kanarratti wannan yuutuub irraa saantibii bal'aa wannan argadhe hin jiru. Kana ifaan bila isaanii sintin yoo ta'e ofuun dura waan waaqayyoon beekanii waan waaqaan beekanii haadha waaqunaan jette jedhan jaartiin
mahani taatee erga daa'ima argatteetti jechuudha. Akkasiin jedha of fuuldura waanan argadhu yoo ta'e of fuuldura jechuudha. Anuu dursa dafeetan isin biraan ga'a. Maaliif kanan argadhu waan ta'eef karaa keessan warri na arrabsitanis warri na jajjanis warri laayikii na gootan warri dislaayikii gootanis hunda keessaniin iyyuu karaa keessaniin waan ta'eef anuu dafeetan isin biraan ga'a. Kun waadaa kiyya isa dhugaa jechuudha. Kabiraan mootiyyoo yuutuubii hadhuma namni yuutuubii irratti viidiyoo gadhiisu hadhuma irratti gadhiise hadhuma birrii argata miti. Yuutuubiin seera baay'ee qaba akkuma isiniin jedhe karaa Google AdSense tokkoon yaaniin namaa kafalamu isayyuu maamila 1,000 argattee watch hour mootiyyuu viidiyoo natti gadhiistu sun 4,000 ergasii guutee karaa paartinaar proogiraamii si dabarsa jechuudha. Sanuu yoo waa hundarraa bilisa taate isaan mana keessaan waa'ee yuutuubii isin barsiisuuf osoo hin taane seera qaba jechuufanini. Kanaaf kana irratti warri viidiyoo irratti na aartanii jirtan akka dhiifama naa gootanii qulqulloofne dhiifama waliin goone bara haaraa kana harka tokkoon wal qabannee gara bara haaraatti akka baanu isin jechuu barbaadetti obboleeyyan kiyya. Ani saba koo baay'een jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama afaan kiyya dhaga'u loqonni kiyya isiniif agalbatu loqonni garaagaraa jechuudha. Nama afaan kiyya dubbatu koomentii jalatti nan beekachuudha. Ijoollee gorsa ani isin gorsu caala dhugaa dubbachuudhaaf nama koomentiidhaan achitti walii dabarsitan baay'ee dasani jedha. Baay'een isin jaaladha jechuudha. Isinan kabaja dhugaa dubbachuudhaaf gufuun isin hin dhahin bakka isin jirtan hundatti osoo kiyya namni mana gaarii jiru namni mana badaa jiru hundi isaaniitiyyuu mana gaarii osoo jiraate rakkoon gara madaamitiin ta'e karaa imbaasitiin jiran hundi kuniyyuu hafee bara 2012 kana keessa wanni hunduu sirraa'ee martuu nagahaan gara biyya ofiitti deebi'e. Ana baay'ee dasanii jechuu barbaadetananii lakkii seenaa on viidiyoon ati gadhiiste kun nutti hin tolu waanuma ta'eyyuu akkanaa kana irratti yaada waan qabdan koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaa isin jechuun barbaadakaa haadhakaa waan hundaaf iyyuu dhiifama isin gaafachuun dhufe yookaan mootiyyuu dhiifama akkanaa gootan yaanis isinii godhee jechuun dhufe osoo bara haaraatti achi dargaafatiin qaaqumee 4 keessa jirraa boru 5 iftaan 6 san guyyaa 2 booda bara 2002tti waanaa isin jechuu barbaadetti. Ayyaana gaarii sinaa ta'uu barri kun bara gaarii haa ta'uu kan waa hundi itti nu sirraa'u yaa ta'u kan bara 2011 sun achumatti hafee bara 2012 kan ammoo waan haaraa nama nu argisiisu nu haa taasisu waaqayyoon bakka isin jirtan hundatti ayyaana gaarii barri bara gaarii isiniif haa ta'u.